Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuftoota my family jirtu nagaa keessanii jawaattu jireenyi afiyaan akkam simbira na biraa bareeda alhamdulillah. Gaar dhuftoota keenya dammu Khalid maaliin dhuftee maal qabattee dhuftee chun keessanii inoolu wantanni qabadhee dhufee waan addaati waan addaa wanti addaa maalin jedhinaati wanti addaa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti qurxummii wayisa makka baay'inaan nyaatamu baay'inaan hin argamtu si keessattuu immoo magaalaa keessatti baay'inaan hin argamtu. Kanaaf waan addaatu nurratti ta'e maaliif eeggan biyya Arabaatii galee takka qurxummii kana argees hin beeku nyaadhees hin beeku garuu immoo hadda Abu Khalid surprise na godhee qurxummii fidee dhufee akkasittiin qurxummii kana mee akkamittiin akka hojjennu akkamittiin akka jammarru walumaan ilaalan isiniin jedha akkamittiin akka nyaatamu akkamittiin akka nyaatamu walumaan ilaalan isiniin jedha hordoftoota keenya maal akka barbaachisu isiniin jedha akkuma argaa jirtanuu jalqaba barbaree maajii wayimmoo kinoo faafirkaa jetti alamni barbaree jechuudha. Ashaboo kan inni barbaachisu naquudhaaf asitti immoo kororimaa kunoo qimamee bu'aaraat mashakkalii akka biyya Arabaatti qimamee jechuudha qimamee waan barbaachisu maaliif qimamee dhabeennaan hin toltu kanaaf qimamee addaa barbaachisaa isiniin jedha hordoftoota keenya kun akkasitti qimamee isaallee akka caarraa ta'e immoo qimamee isaa immoo mana keessaan qaba alhamdulillah kanaan kunoo asitti qundu barbaree jedhamti si gurratti kana filfila aswaadii akkasittiin qimamee isaa hundayyuu kunoo akkasittiin jaayiza godhadhee wal qixxeeffadhee jechuudha. Waan barbaachisu salaadiin immoo asitti na caqacaqaa jira isiniin jedha kanaan kunoo akkasittiin sisirreeffadhee tokkorras modii xiqqoosii diimaasaa gurraachasaa adiisaa jechuudha xiqqoosii urgaadhaaf kunoo akkasittiin akaachuufan deemaa kunoo asirratti naqadhee nanakaa akaayee achi ka'ee tumee walitti tumadhee kun asitti immoo maal jedhamti maqaa sinaaf hin galtu wanti kun maqaan sinaaf hin galtu immoo hin urgeessaa baay'ee tokko dessi jedha jechuudha hin tolchaa kun asitti illee tumadhaan jira mooyyetti kun tumadhee gingilfadhee akkuma argaa jirtan kunoo qoba qobaatti mataa isaa irratti ashaboo bu'aaraat mashakkalii sigaa qixaal kasira mamitire kurkuu wayimmoo irdii maajii wayimmoo kinoor akkasittiin waliin makadhaa jechuudha. Waliin makadhee gan ka'ee booda hordoftoota keenya wallaa hadha nyaata addaati maaliif bakka nadha wallahi talayyada maaliif wallahi ani yeroo baay'ee keessattuu immoo anti qurxummii Abdulaziz fidee wayisa makni inni fidee wallahi waan addaati bakka maaliif akkasitti argee hin beeku yeroo baay'inaan karaa Addis Ababa Finfinnee way keessatti achirratti jiraachuus mala jirasi garuu magaalaa keenya keessatti baay'inaan argamtu. Geen kunoo nu arganne akkasittiin miicee loomiidhaan miicee qoorsee bishaan isaa keessaa akkasittiin qimamii isaas qopheeffadhee isniin jedha amma qimamii isaa wak waliin goone waliin makne waa wallahi deessi jira bakka hordoftoota keenya maal isinitti himaa nyaannee bakka wallahi ahani nu dhumuu didee kanaan qimamii hangollee irraa hambisee
maaliif hunda itti naquun hin ta'u. Hunda qimamee yoo baay'attes ajaadha. Kanaaf irraa hambisee waliin makee yogguun ka'umillee yoo hanqatellee itti dabalaa waliin makuu wayya malee al tokkichatti fixuun hin ta'u jedhanii kun akkuma argaa jirtanu ittiin makadhee ashabollee itti dabaladhee mi'aawu dide akkasittiin nan keddaadha. Diqqoo jechuun qimamee wajjinillee utuu sa'aatii tokko sa'aatii lama taa'ee baay'ee bareeda. Achiin kalaas sakeddaadhee ruuza kan koomii cadhee akkuma argaa jirtan ruuziin kan keenyallee isa huccaa garii utuu hin ta'in isa ustaa gariidha. Garuu ruuzii Masrii jedhamti ruuziin kuni ishiin biyya keessaa shishifidha. Garuu baay'ee jetti minyoofti baay'inaan kana nyaanna. Kasii ruuza kan keenya miicannee duqeetii keenya immoo qopheeffannee duqeetiin immoo maalitti godhama naan hin jedhina qimamii isaa afi sanarraa itti dabaladhe waliin mix waliin makadhe kun akkasittiin maajiillee waykinoo itti naqee ashabollee bicuusii kun akkasittiin kinoon itti naqee maaliif tokkotti naquu nan danda'a garuu inni qimamiin duraas qaba waan ta'eef akkasittiin waliin makee sirriitti walitti makne ashabollee xiqqoo sitti godhanne maaliif ashaboon keessa mi'aawu maal kaawwantiin jedhu ashaboo tolchaa minyeessaa qurxummiin immoo kun asittillee ruuza keenya miicanne akkasittiin baay'ee miicuun barbaadu maaliif si jammad ruuziin inni kuni baay'ee xurin qabu ግን an miica yeroo 2-3 akkas nan miicaa akkasittiin hordoftoota keenya kunoo keessaa kan naqina miicee akkasittiin bishaan itti naqadhee lafa kaadhee amma karaa maalitti dhufne karaa qurxummii xabbasuutti dhufne qurxummii wasaama akkasittiin daakuu sasilee qimamiidhaan makne sana makee waliin jechuudha. Kun akkasittiin wal nyaachisee maaliif daakuunis qimamicha qabaa ashaboo qabaa akkuma argaa jirtan qurxummii keenya kan wallahi talayyeedha. Inni kun immoo saaluna isaan godhaafanii saaluna wayi immoo waxiisaa jechuudha. Akkasittiin daakuudhaan hin makne qobaadhumattan akkasumatti xabbasee jechuudha tu daakuun galchini. Kanaan kunoo inni daakuu galfadhe daakuudhaan makadhe immoo as jira. Akkasittiin isa galchuu jammaree kun akkasittiin agaa hordoftoota keenya nyaata dhaamaan sinitti muun qabu warreen Itoophiyaa keessa jirtanu warreen akka kan kooti yaaddanii jirtanu qurxummii suusoftanii jirtanu nyaata qurxummii ruuza waan arge egaa hordoftoota keenya order gochuu dandeessu wata sallee isiniif maxxansaa kunistillee ruuzallee hojjetaan jira sakanillee xabbafataan jira maal footi isaatiif jechuudha. Ruuzii jizaraa wajjin fataa goone wajjenne akkasittiin kanallee xabbataan jira maaliif bakka viidiyoon illee nariifate waan ta'eef kunoo qurxummiin keenyallee bilchaate wow bakka yaani wantan sinitti muin jiru kunola waxiin saalee waymoo xiibsiinsaa ruuziin keenyas kana fakkaata የተለየ ነው በቃ ደስ ጀራ ብርንዳ keenyallee qopheeffane salaadinillee dhufee akkasitti kaalidoon kan kollee dhufee abbaan kaalidis bira bu'ee kunoo Aashiyaanis dhufte nun family nama 5 jechuudha nama 4 nama 5 salaadini wajjini egaa akkasitti nyaata eegallee abbaan kaalid nyaatanii bakka takkan jiruudhaan ka xabbaqaati wanaa kan ko xabbaqaa laala bakka harki kan keenyaatamee dhumunaan jira nyaatu jammaranii kunoo waxii way saluna way idama akkafaan soodii ruuzii keenya irratti naqanne
Keessa funaanuu jammarani kabbaan kaalidhe. Kaalidin awaan kaa'u jammarani bakka nyaanni akkuma itti buufatee jira. Salaaddiin immoo bakka suusii qaba yeroo nyaachuu eegalu bakka suusii armaa qaba. Imbu'a bakka wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf yeroo nyaachuu eegalu malee imbu'u achiin arma isaan hoosisaa jira salaaddiin. Garuu mugunjaan jiraanis achirratti utuun fudhee nyaadheen jira. Abbaan Kaalid dinqifatanii saalunaa wayimmoo waxiisaa bakka akkasitti hojjettee takkaan jiru jedhanii nyaatanii ilaaluuf isammoo asittiin jammaranii Kaalidoon immoo bakka bootaa isii hanqatee waan addisii arge waan ta'eef Kaalid haalli gulguraa haalli gadi goraa nyaachuu isaa beeku waan ta'eef qoolaatti wanti nuti isa keessaa funaana akkasittiin anaaf immoo qobaatti godhame isiniin jala hordoftoota keenya kun isaanii kan qorratti qobaatti naa godhanii amma kara kam salaaddiin jabaadhu nyaadhuun jedhaan dhugii kayyin jabaadhee nyaadhaan jedhaan jira nagunjee achumaan abbaan Kaalidaa hanna kaanii yaaruu yana yagalbe Allah yatawala umrak naazraa dhabeebe akkasittiin afanna kaanii Wabibis gurus segolan maaliif bakka wallahi nu alfachise nu gammachiise nyaanni keenya hadda des jedha bakka yeroo hundawtu ta'e des jedha baay'ee tokko waan qallaalii bakka waan yeroo fudhannee waan naman cannayne naman taamne akkasitiin salaaddiin arma isaa dhugee ka'ee animmoo jammare akka gazettiin nyaanne lalaka kun akkasitti nyaanne miyaasaa waaw akkam godheen isinitti agarsiisa harka tokko salaaddiintu jirti jennaan immoo mucaakoo durban seenaa dhiira wand akkasiin jarrillee dhawu jammaranii abbaan Kaalidillee Roza amaranii cina dabalaru ya habibi waan bijaatti itti fakkaata qawaan nyaadhe qofullee itti fakkaatu akkasittiin nyaata keenya eegallee nyaanni bakka hordoftoota keenya yoo barbaadan bootaa isaa isiniif himna abbaan order godhachuu barbaadan bitachuu barbaadanu asirratti komentii jalatti nu gaafachuu komentii jalatti nu maxxansuu dandeessuun isiniin jedha nama keenya qurxummii kajeltanii suusoftanii way jiraattan samaka jechuudha kanaan hordoftoota keenya share like nu godha subscribe nu jajjabeessaa isiniin jedha nyaanni keenya hadda akkasittiin kana fakkaata akkuma isinitti millee yoo barbaadan abbaan Kaalid immoo Abba Kaalid afaanitti galte ta'uu faare ilkaanitti waanitti qoonqootti galte yoo weela akkasittiin hordoftoota keenya wajiin kan kwadha kana fakkaata yaa habibi wallahi baay'ee tokko bakka waan isinitti waan jedhee isiniif ibsuu hin qabu ciao